Ashamar kafuune daawwattootaa fi hordoftoota maatii Muhaa Niwus akkam jirtan nagaan keenya kan jaalalaa onneerraa madde bakkuma jirtanitti isinaa ga'u jenna daawwattootaa fi hordoftoota maatii Muhaa Niwus oduu keenya ammaaf qabanne kan isinitti mu'ana Muhaa Oromooti ammaduma sagantaatti nu waliin turaan afeerraa keenya gamanumaan viidiyoo keenya like share gochuus hin dagatinaadha. Magaalota naannoo Amaaraa tibbana hidhattoonni fannoo Amaaraa lola bananitti mootummaan tarkaanfii fudhachuudhaan bilisa baasuu beeksise. Qajeelchi waliigalaa labsii yeroo muddamaa ibsa baasee Baardaarii fi Gondar dabalatee magaalota jahatti tajaajilli mootummaa akka eegalu balaliin xayyaaraa akka jalqabuu fi uggura sochii kaa'u ibsee jira. Magaalota kanneenitti gareen badiinsaa fannoo Amaaraa meeshaa akka lafa kaa'e harka kennuuf ammoo carraa kennameefitti waan hin fayyadaminiif tarkaanfiin irratti fudhatameera. Olaantummaan seeraas akka kabajamu tahee jira jedhee jira. Jiraattonni Gondarii fi Laallibalaa Rooyitarsii fi FP'tti dubbatan ammoo garuu humnoonni mootummaadha milishoota fannoo magaalota keessa moggatti baasuus himanii jiru. Yeroo ammaan tana magaalonni garee saamtotarraa bilisa bahaniiru. Rajaan ittisa biyyaa fi qaamoleen seera kabachiisan kanneen hafan gubbatti ammoo tarkaanfii fudhataa akka jira mootummaan ibsee jira. Ibsa biyya magaalaa Finfinnee keessatti shakkamtoonni 14 to'annoo jala oolus ibsamee jira. Eenyu akka ta'an ammoo garuu hin ibsamne. Magaalonni jaha ibsaman Baardaar, Dabra Maarqos, Dabra Birhaan, Laallibalaa, Gondarii fi Shawaaroobiitiidha. Akkaatuma kanaan kamisa irraa eegale magaalota kanatti balaliin xayyaaraa akka eegalus ibsee jira. Magaalota humnoonni finxaaleeyyii keessaa baafamuu himaman kanneen keessa ammoo dirree xiyyaaraa kan qaban Baardaar, Gondarii fi Laallibalaadha. Guyyuma har'aan tanaatu balaliin xiyyaaraa akka jalqabeetu himamaa jira. Torbaan dura hidhattoonni fannoo dhukaasa bananiin balaliin gara Laallibalaa taasifamu danqamu jiraattonni ibsanii turan. Walitti bu'insii fi waldura dhaabbannaan humnoota mootummaa fi hidhattoota fannoo ammaatu hordofee torbee darbe ture. Manni maree ministeerota Itoophiyaa labsii muddamaa kan labse. Hidhataan fannoo ammoo Rooyitars Gondar irraa dubbise kanuma ragaabee lola jabaa ture. Raayyaan taankii fayyadame. Hidhattoonni keenya kan fannoo ammoo kilaashininkoofi qofa qaba ture jechuudhaan magaalaa keessaa akka baafamanis ragaa bahee jira. Jiraataan Laallibalaa FP'n dubbise ammoo fannoon magaalaa gadhiisee bosona seenee jira jechuudhaan magaalaa keessaa sochiin akka hin jirre himee jira. Lolli fannoon Amaaraa gaggeessaa ture guyyaa saditti xumura argatee jira. Fannoon Amaaraa guyyaa 3 keessatti 4 kiiloo galuudhaaf ammoo yaalii godhus 4 kiiloo seenuun duratti ammoo lolichumayyuu guyyaa 4 illee lolus hin dandeenye. Humni finxaaleeyyii fannoo Amaaraa kun yeroo rukutamuusaa argetti ammoo magaalattii gadhiisee keessaa ba'uunis himamee jira. Magaalota gurguddoo naannoo Amaaraa keessaa ammoo humnoota raayyaa ittisa biyyattiidha. Kanaan dura mootummaan federaalaa ganan jechuudhaan himee fi akkasuma humna addaa naannoo Amaaraarraa mootummaa gananii fannootti dabalaman jechuudhaan hidhaa keessa buufaman gara 5,000tti siqan magaalatti erga cabsanii baasanii walumaan baqachuunis himamee jira. Humni fannoo kun ammoo lolicha kanarraa kan fayyadame jechuudhaan yeroo ammaan tana himamaa jiru. Humna mootummaan duraa hidhee akkasuma kan mootummaa ganan jechuudhaan bakkoota garagaraatti hidhaa keessa turan baafatee waliin bosonatti baqatee jira. Lolicharraa faayidaan biroo immoo kan argates tokkolleen hin jiru. Kisaaraa guddoo isarra geesse malee jechuudhaan keessa beektonninis himaa jiru. 4 kiiloo dabalatee lafoota hedduu dhuunfachuuf jira jechuudhaan ammoo warri kanaan dura dhaadate lola jalqabes otoo milkaa'in lolli isaan gaggeessaa turan fashalaa'ee jira. Hayyoonni warra Amaaraa ammoo otoo Oromiyaan cabsin akkamitti gara 4 kiiloo qajeeltan jechuudhaan ammoo kanneen fannoo komatanis jiraachuun himamee jira. Oromiyaa yoo cabxe malee gara 4 kiiloo deemuun nuuf hin mijjatu. Uummata Oromoo fi Oromiyaa cabsanii achiin booda ammoo 4 kiilootti tarkaanfachuutu barbaachisaadha. Ta'ullee ammoo tarkaanfii yeroo ammaan tana fudhatame kun kan dogongoraati jechuudhaan warrummaan Amaaraatu walafaan deebi'aa jiraachuunis himamaa jira. Kanneen mootummaa keessa ta'an shira adda addaa shiraa turanii fi akkasuma ammoo fannoo deeggaruudhaan mootummaa fonqolchanii 4 kiiloo ammoo galuudhaafis abjoochaa turan danuun isaanii Finfinneetti to'annoo mootummaa federaalaa jalaas oolanii jiru. Kanneen paarlamaadhaa fi akkasuma paartii Biltsiginnaa damee Amaaraatii fi bakkoota biroo keessatti aangoo gurguddoo qaban fannoo waliin ta'anii 4 kiiloo galuudhaaf ammoo yaalaa turan hundi isaaniitu karshallettis galanii jiru.
Waraanni bilisummaa Oromoo WBO lola guddaa zoonii giddugalaa kaaba lixa Shaggar keessatti gaggeesseen waraana mootummaa ajaja bahaa Jeneraal Muhammad Tasammaadhaan bobbaafaman kutaa waraanaa tokkoo fi taankoota lolaa 3 barbadeessuun himame. WBO'n giddugalaa lola jabaa guyyoota lamaaf walitti dhaabuudhaan kaleessarraa kaasee hamma guyyaa har'aatti gaggeesseen injifannoo gonfachuu ajajaa WBO zoonii giddugaleessaa beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n lola ulfaataa meeshaalee gurguddoodhaan dabalame hidhaabuu abbootii gandoota baadiyyaa iddoodhaa fi daandiilee gurguddaa irratti gaggeeffame kanaan humnoota waraana raayyaa ittisa biyyaarraa 700 ol barbadeessuun hojiin ala godhee taankii 3 ammoo rookeetii RPGdhaan dhahuudhaan hojiin ala taasisee waraanarraa meeshaalee gurguddoo rookeetii RPGdhaa fi dishiqaa bireenii akkasumas rasaasa 40 ol booji'ee jiraachuu WBO'n giddugaleessaa himee jira. Ajajaa waraana kutaabaa kan ta'an Leetanaal Jeneraal Muhammad Tasammaadha lola guyyaa lamaatiin buufata waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessaa qabachuudhaaf opereeshinii labsame kana gubbaarraa ajajaa turuun ammoo kan himame. Osoo hin milkaa'in waraanni isaanii WBO'n capuun ammoo dandeettii raayyaa ittisa biyyaarraa qaban shakkii keessa galchuudhaa fi waraana bilisummaa Oromoo WBO zoonii giddugaleessaa kutaa waraanaa 1 fi 2 kan dura dhaabbachuu danda'u miti. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n giddugaleessatti Finfinneerraa lafa kiiloomeetira 200 hin caalletti buufata waraanaa qabaachuun 4 kiiloodhaaf cittoo dawaa hin qabne ta'uudhaaf deema jechuudhaan ministeera muummee Abiyyi Ahmadiif yaada dhiyeessuun isaanii dhagahamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo kan kibbaa fi lixaa caalaa kan giddugaleessaa mootummaa Abiyyi Ahmadiif yaaddoo hamtuu ta'uun ammoo lafee kokkee danqartetee mootummaa Abiyyi Ahmadis muddamsiisaa jiraachuun himamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n lola guddaa ajaja waraanaa kutaa bahaatiin ammoo isarratti banamee fi daguudhaan mootummichi lola gama kaaba Itoophiyaatti adeemaa jiru kan naannoo Amaaraatti gaggeeffamaa jiru kanaan ammoo dagachiisee waraana bilisummaa Oromoo WBO rukutuudhaaf yaalullee ammoo WBO'n lola meeshaalee gurguddoodhaan dabalame kana duruma dhaabbachuudhaan lola akkaan ulfaataa ta'e kan guyyaa lamaaf adeemaa tureen humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad barbadeessee irra aanee jiraachuu ammoo kan hime. WBO'n bifuma wal fakkaatuun lixa dabalatee kibba Oromiyaarra amma baattis tarkaanfii jabduu fudhachaa jiruun humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad akka baala mukaatti arcaasuus itti fufee jiraachuu beeksisee jira. Yeroonii fi naannoo Amaaraatti lolli guddaan gaggeeffamaa jiraachuun ammoo gabaafamaa jiruu fi addunyaan lola kaaba Itoophiyaa naannoo Amaaraatti gaggeeffamaa jiru kanaaf ammoo xiyyeeffannoo laattee kan Oromiyaa keessa dagattee jirtu kanatti lola guddaa kana gaggeessuun mootummaadha. Waraana bilisummaa Oromoo WBO daguun cabsuudhaaf ammoo kan taasifamaa ture jechuudhaanis keessa beektoonni himaa jiru. Magaalota naannoo Amaaraa Baardar, Gondarii fi Dabra Biraanitti hidhattoota fannoo fi raayyaa ittisaa gidduu walitti bu'insi hamaan itti fufuun himamee jira. Buufanni televezyiinii fi raadiyoo naannichaas tamsaasa dhaabuu xiyyaaronni waraana samii Baardar irratti mul'achuu fi dhiyeessiin bishaan dhugaatii addaan citu Associated Press gabaasee jira. Jiraattonni Baardar taankiin gara magaalattii seenaa akka ture ammoo kan dubbatan, Dabra Biraan irraa kan dubbise ammoo Associated Press droonii yeroo balaluu argus dubbatanii jiru. Yeroo kanatti humni finxaaleeyyii fannoo Amaaraa helikooftara dabalatee drooniidhaan magaalota naannoo Amaaraa Dabra Biraanii fi kanneen biroo keessatti rukutamaa jiraachuun baramee jira. Raayyaan ittisa biyyaa ammoo magaalota Baardar, Gondar, Dabra Biraan guutumatti ammoo to'annoo jala galchaa jiraachuus himee jira. Fannoon zarrafiin Amaaraa haala kanaan ammoo torbee tokkoof illee loluus hin dandeenye. Magaalonni Amaaraa Baardar dabalatee Gondarii fi Dabra Biraanii fi kanneen biroo dhukaasa meeshaa gurguddoodha hidhattoota lamaan irraa dhukaafamu irraafamaa jiraachuunis himamee jira. Kana malees ammoo buufata idil addunyaa Laallibalatti argamu kan fannoon kanaan dura to'annoo koo jala galcheetiin jira. Akkuman qabadhettiin jira jechuudhaan himaa ture. Raayyaan ittisa biyyattii harkaa baasee jiraachuunis himamee jira. Lolli guddaan humna fannoo finxaaleeyyii Amaaraa kan mootummaa yeroo ammaan tana maqaa addaa laatiif jawwisha jechuudhaan isaan gidduutti gaggeeffamaa jiruun lafoota hedduutti namoonni nagaa dhumaa jiraachuus ammoo Komishinii Mirga Namummaa Itoophiyaadhaa kan beeksise.
lolli fannoodhaa fi humna raayyaa gidduutti gaggeeffamaa jirus jabaatee akkuma itti fufetti jira. Raayyaan ammoo humna kana barbadeessaa jiraachuu kan beeksise. Magaalonni Baardaar, Gondarii fi Dabra Biraa, Laallibalaa fi kanneen biroo ammoo raafamamaa keessa jiraachuunis himamee jira.